Lubbuu abbaa dhabdeem haala siyaasa biyyichaa yeroo xiinxalutti lubbuun namaa gatii akka hin qabne waan hubateef lubbuu abbaa dhabde jechuun kitaaba isaa jalqabaa galaa dhalootaa barreessuu jalqabeem. Garuu bara sana akkuma inni dursee hubate lubbuun namaa abbaa waan hin qabneef lubbuun isaas abbaa dhabdeem. Lafa hojii isaatii yeroo inni ba'aa jirutti rasaasatti roobsanii ajjeesan. Reeffa isaas maatiin akka karaa duraan kaafanneef irraa dhowwan. Reeffa gootaa fayyus waraabessa nyaachisan. Lubbuu namaa abbaa dhabsiisan. Kanaaf innis dursee beekeetu lubbuu abbaa dhabde jechuun kitaaba isaa dhalootaan ga'uuf carraaqaa ture. Garuu karaatti sambisan. Reeffa isaas waraabuu nyaachisan. Qaalii sabaa salphaatti galaafatan. Abbaa muuziqaa Oromoo, abbaa walleewwanii, walaloo sirboota danuu kan barreesse, abbaa dubbii dachaa, abbaa afoola Oromoo, walumaa galatti hayyuu gameessa aartii Oromoof lafee dugdaa ture. Mootummaan Dargii akka salphaatti rasaasatti roobsee ajjeeseem. Reeffa isaas waraabessa nyaachiseem. Eeyyeen bara lubbuun namaa gatii dhabde san, bara gootii mirga lubbuun jiraachuu hin qabne san. Abubakar Muusaas gootummaa isaatiif galaafatan. Reeffa isaas waraabessaaf laatan. Abubakar Muusaa guddina aartii Oromoof ga'een ni gumaacha jechaan kan ibsamu miti. Walaloo sirbootaa inni barreessee gumaaches lakkaa'uuf kan ulfaatudha. Baandii afran qalloo keessatti waggaa 7 oliif walaloo sirbootaa barreessuun guddina muuziqaa Oromoof irriba dhabaa kan ture. Boodarras ogummaa gaazexeessummaatiin hojii eegalee ture. Barruusaa lubbuu abbaa dhabde jettus kitaabatti deebisuuf carraaqaa osoo jiruu du'aan kaayyoo sarraa adda isa baasan. Walaloo sirbaa Abubakar Muusaa barreessee Alii Birraa sirbe keessaa ya undee bareedaa ya finxee miidhagaa azaala jannataa maayira bishaan lagaa kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan sin barbaada hogguu gadi hin teenye takkaa si jaallee jaalalamee ammaa jaalalti kee damma dammaa hin yaadin yaani nama badaa na jaallattee gama keetiin amma leelee kan jedhuu fi kan biroos ni jiru. Walumaa galatti Abubakar Muusaa abbaa muuziqaa Oromoo, abbaa aartii Oromoo yoo ittiin jenne kan nu qaanessu miti. Haa ta'u iyyuu malee adoolessa 12 bara 1969 galgala gaaf tokko akkuma oduu dubbisee xumureen yennaa buufata raadiyootii ba'u hidhattoonni Dargii karra irratti eeganii rasaasaan rukutanii ajjeesan. Kan baay'ee nama gaddisiisus maatiif firoottan isaa reeffa isaa fuuchuuf yeroo deemanitti maatii reeffa dhowwatan. Reeffa isaas karaa gubbaatti dhiisanii waraabessa nyaachisan. Maatiif firoottanni ganama ka'anii reeffa isaa fuuchuuf yeroo deemanitti kan nama gaddisiisu reeffa isaa waraabessi waan nyaateef lafee mataa, lafee harkaa, lafee miillaa qofa arguudhaan walitti qabanii lafee qofa awwaalan. Nama jabaa hayyuu gameessa kana mootummaan Dargii akka salphaatti galaafatus seenaan bara baraan isa yaadataa. Anis seenaa kana kan isinii dhiyeesseef madaa isinitti kaasuuf miti. Seenaarraa waan guddoo baratuum. Kanaaf seenaa barachuun dirqama. Seenaa Abubakar Muusaa gabaabinaan lubbuu abbaa dhabde kan jettu kana PDF'dhaan weebsaayitii irra isiniif kaa'een jira. Achirraa buufadhaa dubbisaa. Akkamitti akkasiin buufattanis isinitti agarsiisaa. PDF soft copy'dhaan lubbuu abbaa dhabde kan jettu kana weebsaayitii irra isiniif kaa'een jira. Seenaa guutummaa PDF kanarraa dubbisaa. PDF kanas buufachuudhaaf jalqaba irratti Chrome banuudhaan jorgoo sabaaf jechuun search godhaa. Jorgoo sabaaf jettanii erga search gootanii booda kitaabota wabii jorgoodhaan kan jedhu jalqaba irra kan jiru kana see tokko tuquudhaan karaa keessaa seentu. Gaafa karaa keessaa seentan kanas iddoo search kanatti bu'uudhaan duwwaa 5 jechuudhaan search gootu. Duwwaa 5 jechuudhaan gaafa search gootan kanas ni dhufaa. Image kana see tokko tuquudhaan gara gadiitti gad deemaa. Image kanas see tokko gad tuquudhaan karaa gadiitti deemuudhaan kunoo download kan jettuu fi gara irraasaa immoo seenaa abbaa dhabde kan jettu kanatu agartu. Bakka download jettu kana see tokko tuquudhaan PDF kana buufadhaatii dubbisaa. Kutaa lammaffaasaa yeroo dhiyootti na eegaa galatoomaa.